Ashamaa harka fuune kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota chaanaalii keenya. Kun chaanaalii keessan kan oduulee dhugaa fi maddoota dhugaa kan obeeffate chaanaalii Zagadaati. Chaanaalii keenyaaf haaraa yoo taatan oduulee ijoo fi waqtaawwan nuti yeroo yeroon gadi dhiisnu akka isin qaqqabuuf chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan mallattoo bilbila rukuttaa tuqaa. Akkasumas like gochuu hin irraanfatinaa. Guyyaa har'aa ganama irraa jalqabee hanga oduun kun nu qaqqabetti mootummaan sirna Minilik yookiin maqaa Biltsiginnaa jedhamuun ijaarame haleellaa qilleensaa yeroo 6 raawwateen manneen jiraattotaa barbadaa'uu fi akkasumas lubbuun jiraattotaa 41 ol ta'uu baduu maddoonni keenya nuuf eeraniiru. Magaalli Sanbatee guyyoota 2 dura waboo fi TDF'n kan dhuunfatamte yoo ta'u waraanni diinaa kan Biltsiginnaa walakkaan biyyootti makamee walakkaan immoo baqatee bahuun kan yaadatamu yoo ta'u mootummaan Biltsiginnaas sababa abdii kutachuutiin lubbuu namootaa fi qabeenyaa akkasumas dhaabbilee hawaasummaa kanneen akka dhaabbilee fayyaa fi manneen barnootaa irratti reebicha qilleensaa raawwachaa jiraachuun ibsame. Oduu biraatiin magaalaa Finfinnee keessatti dhalattoota Oromoo fi Tigree sababa Oromoo yookiin Tigree ta'uu isaanii qofaaf iddoo hundatti qabanii hidhaa dararaa fi ajjeechaan irratti raawwatamaa jiraachuun barame. Faallaa kanaa immoo jiraattonni Amaaraa kan magaalaa Finfinnee keessa jiraatan naannoo Minilik Safarii jedhamutti walitti qabuudhaan leenjii waraanaa fi deeggarsi meeshaalee waraanaa godhamaa fi akka jiru maddoonni keenya nuuf ibsaniiru. Kuni kan ta'e Oromoos ta'ee Tigreen Finfinnee keessa akka hin jiraannee fi sirna tortoraa Minilik sana deebisuuf akka ta'e jiraattonni magaalaa Finfinnee nuuf eeraniiru. Kabajamtoota hordoftoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne isa hanga ammaa daawwattan ture. Oduu biraan hanga walitti deebinutti bakkuma jirtanitti tikni Rabbii isin biraa jiraatu.